Irree Media. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, yuutuubii irratti sabiskiraayib godha, daawwadha, laayik godha, waliifis dabarsuudhaan sheer waliif godha. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, yuutuubii irratti sabiskiraayib godha, daawwadha, laayik godha, waliifis dabarsuudhaan sheer waliif godha. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, yuutuubii irratti sabiskiraayib godha, daawwadha, laayik godha, waliifis dabarsuudhaan sheer waliif godha. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, yuutuubii irratti sabiskiraayib godha, daawwadha, laayik godha, waliifis dabarsuudhaan sheer waliif godha. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Madam Chair, while this government continues to fund projects in Ethiopia, and the Prime Minister actually met with the Ethiopian Prime Minister earlier this year,
Irree Media. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, yuutuubii irratti sabiskiraayib godha, daawwadha, laayik godha, waliifis dabarsuudhaan sheer waliif godha. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, yuutuubii irratti sabiskiraayib godha, daawwadha, laayik godha, waliifis dabarsuudhaan sheer waliif godha. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, yuutuubii irratti sabiskiraayib godha, daawwadha, laayik godha, waliifis dabarsuudhaan sheer waliif godha. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, yuutuubii irratti sabiskiraayib godha, daawwadha, laayik godha, waliifis dabarsuudhaan sheer waliif godha. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa.
Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godha, daawwadha, like godha, waliifis dabarsuudhaan share waliif godha. Irree odeeffannoowwan garaagaraa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Have they raised concerns about human rights? Hayyee nagaa koo isiniin daganne nagaa koo isiniin irraanfanne ilmaan Oromoodha kan kaabaa fi kibba bahaa fi lixa jirtan nageenyi koo isin haadha qabu jechaa amma hanga danda'ameen sagantaa kiyya itti fufuuf qopheeffadheen dhiyaadhee jira. Eegaa ka hawaasni keenya ilmaan Oromoodha kan rakkoo fi gabrummaa wajjin qabu. Sagantaan keenya akkuma beekamu rakkoo fi gidira mootummaan abbaa irree uummata keenya irraan gahaa jiru jala buunee suduraan isiniif dhiyeessina jechuudha. Irreen miidiyaan osoo dadhabee hin jenne gama danda'ameen hanga danda'ameen isiniif dhiyeessuuf qophii isaa xumuratee daandii irratti argame jechuudha. Egaa hawaasni keenya irree miidiyaa kana sheer gootanii akka wal dhaqqabsiistan ergaa keenya jechaa sagantaa gama irree miidiyaa irraa isiniif darbu qopheessee kan isiniif dhiyeessu ana Murteessaa Hajjiiti. Ashamaa harka fuune nageenyi koo isin haadha qabu jedhan malleen irra deebi'e. Rakkoo fi gidira uummanni Oromoo yeroo ammaa kana biyya keessatti argaa jiru gama danda'ameen hundi keenya dhagaa beektanii kaa diinatti darbannu jabaannee itti fufuu qabnaan jedha. Egaa hawaasni keenya kan magaalaa Edmonton keessa jiraatu keessattuu hooggantoonni community Oromoo sagantaa barbaachisuuf sagantaa bareedu sagantaa nama boonsu sagantaa injifannoo guddaa ta'e tokko irratti argamuu jechuudha. Saganticha kana ammoo irratti qophaa'ee sagantaa beektanii kaa jirtu hundaa walitti qabadhee irree miidiyaa irraa isiniif tamsaasuuf waa hundaa qophaa'ee daandii irra jira jechuudha. Har'a ammoo isiniin dubbadhu waan jirtu. Akkuma viidiyoo na cinaa irratti argaa jirtan kana communitiin Oromoo magaalaa Edmonton waan nama boonsu dalaganii jiran jechuudha. Mootummaan abbaa irree biltsiginnaa kan Abiyyi Ahimad hoogganu salphatee jira. Salphinni isaa gama hundaanuu akka itti fufe beektanii hubannoo fi adeemsa qabsoo Oromoon beektanii kan magaalaa Edmonton godhaa jirtu kan. Ilmaan Oromoodhaa diiyaasporaan magaalaa adda addaa keessa jiraatan haala tartiiba beektanii ka communitiin Oromoodhaa magaalaa Edmonton keessa jirtan irraa hubannoo fudhattanii mootummaa abbaa irree kana gama danda'ameen akka irratti hojjettanii mootummaa kana akka inni ammas deebi'ee salphatu godhuuf haa hojjennu jechaatiin sagantaa garuu ammoo qophaa'e kana har'a isinittiin dubbadhu hayyootaa fi beektota Oromoo kan beektanii ka dhimma kana jala bu'anii injifannoo guddaa kana galmeessan boruuf yookiin ammoo iftaan qabadhee isiniif dhiyaadha waan ta'eef sagantaa irree miidiyaan qopheeffatee dhiyaatu sheer gootanii akka waliif dabarsitan abdiin isinirraa qaba. Sagantaa ammoo kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu ana Murteessaa Hajjiiti. Eegaa kaa turtii gaarii walitti dachaanaa nagayaatti.